jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduu isinitti himaa oduu waliin Anumar Sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee Caffaa Biluu bakka jedhamutti guyyaa har'aa hidhattoonni Amaaraa saawwa Oromoo irratti dhukkaasa meeshaa bireenii jedhamuun bantee hedduu fixuu maddi keenya achirraa madda nageenyatti himee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti gochi isaan har'a nurratti dalagan kun gara tokkoon meeshaan nu sodaachisuu fi namnis beeyladi Oromootis diina keenya waan jedhu gara jabeenya fi jibba nuuf qaban agarsiiftudha jedha. Ammas lolli kun waan qabbanaa'u hin fakkaatu uummanni keenyas akka wal quba qabaatus jechuun ergaa dabarsee jira. Bakki lolli kun itti ka'e Oromoon bakka gisoo ooyiruu nama tokkootti baay'inaan walitti qabamanii yoo ta'u battala lolli ka'eenis isaanis tarkaanfii fudhatuun ofirraa akka deebisan maddi keenya kun himee jira. Aanaa Dawaa Caffaa magaalaa Qalloo keessatti guyyaa kaleessaa kaabinee biltiginnaatiin walgahiin Qallootti gaggeeffamaa oole. Akka maddi keenya kun jedhutti waan nama raajudha jechuun taate kana ibsuu eegale. Walgahii kana irratti kan akka Ahmad Hassan, Adam Mohammadee, Ahmad Muhammad Umar, Ammii Mu'ee fi sheekoleen tokko tokkos warra Kamiseetii fi sheekolee Qalloo dabalatanii sababa mucaa ganda ciraatii walbaataa irraa du'eef uummata akka hamaatti dhamaasaa oolan jedhu. Kaabineen mucaa dhiyeenya du'ee argame ofumaa ajjeeftee ajjechaa suukanneessaa shanetu ajjeese. Isin warri Qalloo shanee qallabdu isin manguddoo sin qabdan qeerroo sin qabdan yaadni shanee mataa isin guuteera alaabaan wayyaaneen Oromoof oomishte sammuu keessan isin jeeqeera jedhanii hedduu waan gurraan dhagahuuf hin tolle Oromoofis ganda Qallootifis biyyaafis waan hin malle jedhaatii oolan jedhu maddi keenya kun. Walgahii kaleessa magaalaa Qallootti gaggeeffamaa oole kana irratti wal nu nyaachisuuf baay'ee carraaqaa oolan jedhu maddi keenya madda nageenyatti hime kun. Aanaa Baatee keessatti hidhattoonni Affaar qaroo lafaa baatu adamsuu itti fuftee jirti. Aanaa Baatee lola waggaa 8 ol Oromoo hidhattoota Affaar gidduutti tahaa jiruun qabeenya baay'ees lubbuun baay'ees akka qoraanii itti tahuun waan yaadatamudha. Har'allee ilmaan Oromoo Muhammad Ibrahim jedhamu haaluma ammaan dura wal fakkaatuun wareegamee jira. Ilmaan Oromoo aanaa Baatee gara daangaa Affaar jiran kun hedduun adamsamaa akka jirantu himamaa jira. Abboleessa keenya wareegameef Rabbiin jannata haa qananiisu maatiif firoottan isaa maraaf jajjabina hawwina. Oduu keenyatti aanuun koree hojii raawwachiiftuu KFO aanaa Kuyyuu kan ta'e mana hidhaatii baafamee ajjeefame. Dargaggoo Oromoo Bullee Qananii jedhamu Shaggar Kaaba Salaallee aanaa Kuyyuu ganda Daaroo Daannisaa kan ta'e ergaa qaamolee mootummaan qabamee hidhameen booda ajjeefame. Waraanni mootummaa humna addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachatti qabanii erga hidhanii booda mana hidhaa irraa baasanii ajjeesan jechuun odeeffannee jirra. Mana hidhaatti ilmaan Oromoo qaqqaaliin guuramaa jiraachutu gabaafama. Akkasumas mana hidhaa irraa ilmaan Oromoo baafamuun ajjeefamanii reeffi isaanii akka gatamu yeroo adda addaatti himamaa ture jira. Taatee rifaasisaan nama seera jala jiru qabanii erga hidhanii ajjeesanii reeffa isaa gatuu itti fufee jiraachuus baramee jira. Oduu keenya birootiin oduu injifannoo waboo giddugaleessa Oromiyaa kaaba fi kaaba lixa Shaggari irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon duula Oromiyaa dhuunfachuu jalqabe cimsee itti fufee jira. Fulbaana 2021 konyaa Salaallee aanaa ganda Uyyuu Cabbaree bakka adda Biyyoo jedhamutti waraana gabroonfataa PP aanaa Dagaamii aanaa Yaayyaa Gulaallee walitti dhufte irratti lola weerara sa'aa 6 fi daqiiqaa 30 irratti jalqaban hanga sa'aa 11 local time ganda Uyyoo Cabree irraa buqqisee hanga ganda Akaalee bakka Gabaaroobii magaalaa Garba Gurraacha kiiloomeetira 8 jedhamtuun tarkaanfii PP qulqulleessuu fudhateen loltuu PP 72 ajjeesee 60 ol madoo taasisuun loltuu 12 oli booji'uun qawwee AKM 35 rasaasa hidhannoo fi mi'oota waraanaa adda addaa irraa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun injifannoo boonsaa galmeessee jira.
Waraanni gabroonfataa PP gandoota sadii waboon jala deemaa waan haleelaa tureef bakka adda addaatti faca'ee guyyaa har'aa fulbaana 21 bara 2021 ganama waboon tarkaanfii qulqulleessuu itti marsee kan qulqulleessaa jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen Suudaanitti yaaliin fonqolcha mootummaa fashalaa'oo miidiyaan biyyattii gabaase. Televiziiniin biyyaalessa Suudaan fonqolchi mootummaa yaalame fashalaa'uu gabaasee jira. Yaaliin fonqolcha mootummaa ture fashalaa'eera. Uummanni dura dhaabbachuu qabu jedha gabaasni miidiyaa biyyaalessaa. Haa ta'u malee eenyufaatu gocha kana duuba jiru kan jedhu hin himamne. Gabaasaaleen magaalaa guddoo Kaartuumii fi magaalaa dhiyeenya jirtu Omaadurmaan keessaa bahaa jiran waan jedhan sochiin waraanaa cimaa jiraachuu fi riqichi laga Abbaayis cufamuu akeeku. AFP'n madda mootummaa wabeeffachuun akka gabaasetti kanneen taatee kana duuba jiran gamoo miidiyaa mootummaa to'achuuf yaalanis hin milkoofneef. Viidiyoon marsaalee hawaasaa gubbaa qoodaman ammoo konkolaattota waraanaa daandiiwwan gubbaatti mul'isan mootummaan Suudaan taatee kana to'achuuf tarkaanfiileen fudhatamaa jiru jechuun isaas gabaafamee jira. Akka Reuters gabaasetti dubbii himaan waraanaa Mohammad Alfaaqii Sullimaan kanneen shakkaman irratti qorannoo hatattamaan eegalla jedhanii jiru. Ganna lamaan dura bulchaan biyyattii yeroo dheeraa Omar al-Bashir teessorraa gugumsan achiin duuba waliigaltee aangoo qoodinsa mootummaan waraanaa bakka bu'oota siivilii fi gareewwan mormaa turan keessaa baba'ee hundaa'ee jira. Egaa daawwattoota keenya oduulee biyya keessaa fi biyya alaa qindeessee kan isin biraan gahaa ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Mu'ee Callaadha. Qophiilee madda nageenyaa tanneen haftee waliin turtii gaarii.